Gaaffii lammiileen kenniinsa tajaajilaa irratti qaban furuuf mootummaan kenniinsa tajaajilaa teekinooloojiin deeggarame sadarkaa hundatti diriirsuun hojii keessa galcheera. Giddugalli tajaajila dijitaalaa iddoo tokkoo Masoobis tarkaanfii mootummaan kenniinsa tajaajilaa ammayyeessuuf fudhate keessaa isa ijoodha. Akka magaalaa Finfinneettis giddugaloonni tajaajila dijitaalaa 6 jiraattotaaf tajaajila si'ataa qulqulluu fi ammayyaa kennuu irratti argamu. Dabalataanis tajaajila socho'aa addis Masoobiin bakkaa bakkatti socho'uun bakka jiraattonni argamanitti tajaajila kennuun eegalameera. Kutaa magaalaa Gullallee naannawaa Shiroo Meedaa yookaan Muujjaattis jiraattonni tajaajila barbaadan naannawaa isaaniitti osoo argachaa jiranii dubbisnes kenniinsa tajaajila ammayyaa biyya alaatti argine hawwaa turre qe'ee keenyatti arganneerraa jedhan. Duraan matookyaa kana wati naati saaminti tokko nan eega. Wanni hundumaa nama asumatti nambarii si manjaaf kaadii kiyyees adda suudhaaf amma innis naadhuma fixaatiin jira. Ooma tokko wanna sadii wanna afur fixattee deemuu jechuun kanaa ol guddinni kanaa ol badhaadhiin hin jiru. Dubaayitti yoo hin beeku wannoo kana hojii kana. Argaru biyya kanatti kan argu hiyyaaf anu baay'een gammadaa. መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሳገኝ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዳንዲ irratti tajaajila akkasii kennamu dhaguu kiyyatti baay'ee natti tole. Na kunuunsanii daandii itti ol seenulleen naaf qopheessanii tajaajila ani barbaadu hunda naaf kennaniiru. Tajaajila gaafadhe argadheera. አጋጣሚ ወደ ስራ እየገባው ነው ያየው. Akka carraa ta'e gara hojii koo seenaa osoo hin jiruun tajaajila kana argee as gore. Tajaajilli si'ataa fi hedduu namatti tolu argadheera. Duraan tajaajila qorannoo eeyyama konkolaachisummaa argachuuf buufata fayyaa deemnee guyyaa hedduu deddeebinee tajaajila argachaa turre. Amma garuu daqiiqaa 15 keessatti dhimma koo xumuradheen ba'aa jira. Kun nuuf gammachuu guddaadha. Hojjettoonni tajaajila socho'aa addis Masoob keessatti tajaajila kennaa jiranis kenniinsa tajaajilaa socho'aa fi haaraan eegalame kun deddeebii tajaajilamtoonni gara dhaabbilee adda addaatti taasisan seenaa kan taasise baasii humnaaf yeroo kan qusatu akka ta'e himaniiru. Kana dura wanti baratamaan tajaajilamaan tokko tajaajila gaafa barbaadu gara giddu gala tajaajilitti kennamu deemeeti kan inni tajaajila argatu. Amma garuu kun jijjiirame tajaajila socho'aatiin bakka hawaasa naannoo isaatti lafa inni jiraatutti deemnee tajaajila kennaa jirra. Dhimma biraa fituu deemanii as goranii tajaajila argachaa jiru. Sarviisiin nuyi kenninu hundi isaa awutoomeetir ta'e karaa teekinooloojiidhaan yeroo gabaabaa keessatti si'aayin addaatiin tajaajila addaa kennaa jirra. Kan ammoo abbaa dhimmaa irraas mirkaneeffachuu dandeenyeerra jechaadha. Amma gara qe'ee isaaniitti kenninee tajaajila nuti kenninu miira addaaf gammachuu addaa hawaasa keenya gidduutti uumeera jechuudha. Tajaajilli socho'aan addis Masoob erga eebbifame magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti lammiileen hojii idilee isaanii hojjechaa tajaajila barbaadan akka argataniif gara qe'ee isaaniitti maluun tajaajila si'ataa kennaa jiraachuu itti aanaan daayiraaktera olaanaa giddugala tajaajila iddoo tokko addis Masoob obbo Teewodiroos Maasrashaa himaniiru. ተንቀሳቃሽ የአዲስ መሶብ አገልግሎት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ tajaajilli socho'aan addis Masoob ministeera muummee Dr. Abiyyii fi kantiibaa Adaanichiin erga eebbifamee hojii eegalee kaasee magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti qe'ee jiraattotaatti imallee tajaajila si'ataa kennaa jirra. Duraan tajaajilamaatu gara dhaabbilee deemuun tajaajila argata ture. Amma garuu nuti gara qe'ee jiraattotaa deemnee tajaajila kennaa jirra. Jiraattonnis hojii idilee isaanii hojjechaa tajaajila barbaadan daqiiqaa muraasa keessatti argachaa jiru. Tajaajila socho'aa addis Masoob kana keessatti dhaabbileen 8 tajaajila kennaa jiru. Fuula durattis teekinooloojii dabalataa qabannee itti dhiyeenyaan lammiilee keenyaaf qe'ee isaaniitti tajaajila si'ataa kan kenninu ta'a. Tajaajilli socho'aan kun teekinooloojii caalu hidhachuun gara qe'ee jiraattotaatti maluun tajaajila si'ataa qulqulluu fi ammayyaa kennu cimsee akka itti fufus odeeffanneerra.